Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jarjara waraabessaa gaafa ciniina jedhan dhaloonni ammaa kuni nama dubbatu qabna malee nama hubatu hin qabnu. Nama jarjaraafaa qabna malee nama qancaraa immoo hin qabnu. Nama beekamaa qabna malee immoo nama beekamoo hin qabnu. Ani gaaffiin koo maaluma ta'uudhaaf deemna? Mee takka of ilaallu wantoota dhabne kana argachuudhaaf dubbachuurra dubbisuu haa filannu. Beekamtii barbaadurra beekumsa barbaaduu haa filannu. Kun immoo ofii keenya kufnee ta'uu dhaloota akkan kufifneef dhaamsa koo isa guddaati. Asuma yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun dagatina. Sheer gochuudhaani hiriyoota keessan akka qaqqabu godha. Sabskiraayib gochuun keessan akka waan tajaajila guddaa tajaajiltanitti ilaala. Waaqayyo bara keessan isiniif haa eebbisu. Sabskiraayib godha.